Ashama kam turtuu kabajamtoota hordoftoota fuula YouTube keenya Araakiloo Deelii bakka jirtan hundaaf nageenya keenya kan kabajaa isin akka qabsiisan jenna. Egaa Araakiloo Deelii sagantaa isin bashannansiisu isin bohaarsuuf gaaffii arras egaa lama isaan qabatee dhiyaatee jira. Hanga xumura keenyaatti nu wajjin turaan gamummaan affeerra. Tole afgaaffii keenyaaf eeyyamaa ta'uu keetiif guddaa galatoomna. Baay'ee rakkoon hin jiru. Maqaan kee guutuun eenyudha? Yaaddessaa Gebeshaa Nagaroo. Yaaddessaa? Gebeshaa Nagaroo. Otoo maqaan kee Yaaddessaan ta'e hin taane ture. Eenyufaa taatettee yaadamma? Otoo maqaan koo Yaaddessaa hin taane yaa'u ashabbirfaa ta'uu nan danda'a. Maaliif ashabbir ta'uu dandeessatti yaadame? Ani duruma beektaa rooni garaa keessa jiru waan gaariin hojjedhu. Maazirii rakkisaan ture kanarraa kan ka'an maqaa koo Yaaddessaa naan jedhan. Yaaddessitee jechaadha ganaa garaama keessatoo jirtu. Guddaa matee na dadde. Haa ta'u gamii Oromoonni dhaddacha isaa Odaa jalatti gaggeessaa gaafa namni wal loluu araarallee achi jalatti geessa. Odaa shanan Oromiyaa keessa jiran beektaa? Hin beeka. Mee naaf tarreessi. Odaa Bolloo, Odaa Nabee, Odaa Rooba, Odaa Bisir. Tokko naafe. Tokko si hafe. Yaa Odaa Rooba, Odaa Bisir, Odaa Nabee. Kalma. Tokko si hafeera. Dandeenya. Haa ta'u gara gaaffii kottaa nutti ansideessa. Gaafa haftuun heerumtu bishaantu guutaa jira Oromoon. Dhageessee beektaa jecha maqaan? Garuu maaliif akka inni jedhamu hin beeku dhageen hin beeka. Maaliif jedhame isa si gaafachuufan deema? Hin beekne. Maaliif bishaantu guutaa jedhame? Bishaanitti maaliif fakkeeffame? Waan isheen mana turteefi tarii. Mana turuu ishee fi bishaan guutuu maaltu walitti fida? Okay, bishaan fakkeenyaaf yeroo manni isaa gubate manni gubate hin jedhamu bishaantu jala yaa'ee jedhama. Sababa kana jechuu danda'u natti fakkaata akka inni yaadutti. Egaa isheen haftuu taate immoo gaafa namni biraas eerumu akkas jedhama. Nageenya. Yaaltu? Nageenya waan maaliif jedhama akkasumatti gaafa yaaddume? Mammaaksa Oromoo keessa waan jiruuf na fakkaata. Hibboo si gaafadhame seera hibboo beektaa? Hin beeka gate. Hibboo? Uleen abbaan koo naaf cabsee hin dabbus hin badus. Maqaa. Maqaadha? Hin arganne. Maqaadha. Hin arganne. Maqaadha. Sororfachuu barbaadda? Maqaadha. Adaga abbaan eeboo dhibbaa jedha gaaffiittaan. Laga jaajjee sirbaa. Jedha eenyudha abbaan eeboo dhibbaa? Laga jaajjee sirbaa? Filaa wayini miidhoo ka jedhamu sana. Eenyudha abbaan eeboo dhibbaa? Harka sana. Harka qabatee jiru? Hayyee gaaffii keenyaaf eeyyamaa ta'uu keetiif guddaa galatoomna. Hayyee galatoomaa sanallee. Hayyaaf gaaffii keenyaaf eeyyamaa ta'uu keetiif galatoomna. Hayyee sillee galatoomna. Maqaa kee guutuu naaf ibsime. Maqaan kiyya Daani'eel jedhama. Daani'eel eenyu? Daani'eel Raggaasa. Raggaasa. Mee too maqaan kee Daani'eel ta'uudhaa baatee maal ta'a jettee yaadda? Maqaa biramu? Maqaa egaa maatiitu nama baasa. Maqaa kanuma maatiin ganama namaa baasanidha. Maqaa biraa ani garuu kanan jaaladhus jiraachuu danda'a. Inni jaalattu sun amma soo carraa argattee maalitti jijjiirratta? Toon argadhee tola isaatti jijjiirradha ture. Maqaa baay'ee jaalattuudha tola isaa? Mee maalirraa kaatee jaalachuu dandeesse? Maaliif tola isaa ofiin jechuu yaadda? Maaliif seete maqaa tola isaa kanan jaaladheef baay'ee isaa beekta maqaan baay'ee wal'aadha amma akka shawaa keenyatti wal burcaadha beekta. Amaaris jira Oromoonis jira. Sababii kana ta'eef xiqqoo ishee amma Daani'eel kan jedhu gara wal makaadha beekta. Kana ta'eef otoo danda'ame amma dookumentii kootii wal qabatee sila jiru yookiin immoo amma korosii waan qabu malee otoo danda'ame jijjiirrachuu nan yaala ture. Tola isaa dheessi waamure? Tola isaa gaaffii koottaa nuttanii si geessaa. Egaa Oromoon duudhaa qaba, seenaa qaba, aadaa qaba. Dhaddacha isaa Odaa jalatti gaggeessa. Gaafa namni wal dhabillee gaafa Odaa jala deemee wal araarsa. Mee Odaa Oromiyaa keessa jiran shanan maqaa isaanii naaf tarreessuu dandeessaa? Odaa Bultuu, Odaa Nabee, Odaa Rooba, Odaa Bisir. Afurma beektaa?
koo taanu gaa mammaaksansiif mammaakaa maal jechuu akka barbaadde naaf hiiktaan. Gaafa haftuun heerumtuu bishaantu guutaa jedha Oromoon gaafa mammaaku dhageessee beekta miti mammaaksa kana. Gaafa haftuun heerumtuu bishaantu guutaa. Hiikasaa. Maal jechuu barbaadeeti maaliif gaafa haftuun heerumtuu qofaa bishaan inni guutaa? Hiikasaa dhageessuun beekus beeku. Bishaan guutuun mallattoo maaliiti? Bishaan guutuun mallattoo bakka waan hundaanuu fuudhii ta'u yookiin immoo bishaan laga dhamuun bishaan kan guutu qabsi. Bishaantu guutaa jedhama mammaaksa. Maal jechuudha? Bishaantu guutaa. Mata haftuu jedhamuudhaaf dubarri tokko umurii meeqa ga'uu qabdi? Umurii bakka soddoma ol ta'u. Soddomaa ol ta'utu jedhama? 25 hanga soddoma ol jecha. 25 olii hanga soddoma. Saagaditti heerumuu qabdi qabu. 25 ol haftuu jedhama? Lekkii soroorsi. Nuun taane yeroo dubaraati. Ishii bakka soddoma ol bakka. Soddoma ol. Yeesisaa ta'uu tole hibboon si gaafadha seera hibboo beektaa? Hibboo. Uleen abbaan koo naaf muree hin cabus hin dabus. Maqaa miti. Carraa biraas kenna. Uleen abbaan koo naaf muree? Hin cabusi hin badusi. Uleen abbaan koo naaf muree maqaadha. Maqaa miti yoon siin jedhee carraa biraa iyyaaltu. Yaada keenya jijjiirratti jechaadha. Tole gaaffii koo xumuraan si gaafadha tolasaa abbaan eeboo dhibbaa laga jaajjeessa bu'aa jedha. Eenyudha abbaan eeboo dhibbaa? Abbaan eeboo dhibbaa laga jaajjeessa. Abbaan eeboo dhibbaa laga jaajjeessa bu'aa. Gaaffiin kee gaaffii ulfaataa dha. Abbaan eeboo dhibbaa eenyudha? Abbaan eeboo dhibbaa iskanas naa jijjiiru malee kan argee hin beeku. Yaaltu waan sitti fakkaatu mee mammaaksaan illee ni hiikama mee yoo dandeessi. Meetii. Meetii. Tole hibboodha garuu yoo deebisaa immoo dhabdee akka abbaan kanuma meexxiidhaan jedhama. Meexxiidha. Hayyee afgaaffii keenyaaf eeyyamaa ta'uu keessatti galatoomi. Aatillee galatoomi. Ulfaadhu. Afgaaffii keenyaaf eeyyamoo ta'uu keessaniif galatooma. Tole maqaan keessan guutuun eenyudha? Faantaanis Tagaanii. Ta'u maqaan keessan Faantaanis hin ta'in ta'e eenyu ta'e isinitti tola? Ani immoo? Beeku. Otoo kana isinii baasuudhaa baatanii amma kana kan yaaddan eenyu faatu jedhamtanii? Engidihi haadha xiyyatu naa baasi ani waa'ee isaa beekuu hin danda'u garuu isheen ijoolleen baay'ee waan jalaa du'aniif ana Faantaa koo naa kenneera hin jedhurraa kan ka'een sii baasee naan jirti. Maqaa baay'ee namatti toludha. Tole egaa Oromoon dhaddacha isaa Odaa jalatti geeffata. Gaafa namni wal lolellee achi jalatti deemee araarsaa mee Odaa shanan jiran beektu? Nan beeka garuu maqaa isaa zarazzaru garuu waan hin baranneefis Amaariffaan barannee garuu haga kutaa 9 baradheen jira. Amaariffaan baradhe malee ani kana keessa seenee beekuu hin danda'u. Garuu ijoolleen inni mana barsiiste qabachuu hin dandeenye bakka yaadni koo tokko bichaa miti. Dabarumsaan tokko bichaa. Hayyee gaafa haftuun heerumtuu bishaantu guutaa jedha Oromoon. Dhageessanii beektu? Dhagayeera garuu hiika isaan beeku. Maaliif haftuun gaafa heerumtuu bishaantu guutaa jechuun maal jechuudha? Bishaan guutuu jechuun maaliif? Gaafa namni kaan heerumu moo bishaan hin guutu? Hin guutu. Gaafa haftuun heerumtuu bishaantu guuta jechuun addunyaa qabdii gaarummaatti hiikuudhaaf bakka waan gaariitu dhufaa kan jedhu laallata Oromoon. Heerumuun si waan gaariidha jechuudha. Gaafa namni kaan heerumu bishaan hin guutu waan jedhamu jechaadha akkuma seeraatti. Tole mee hibboon isin gaafadha seera hibboo beektu? Na gaafadhu garuu. Hibboo. Hibboo. Hibboo gaafa isin hin jedhu maal jettanii na deebistu? Hibbas moo? Hibbi yookiin hibba akka jedhamutti. Uleen abbaan koo naaf muree hin cabusii hin dabusii jedha Oromoon. Maal jechuudha hibboon kun? Uleen abbaan koo naa mure hin cabus hin dabus. Hin dabus.
jechi tokko jechi namni namaan jedhe tokko hin badusi hangaraa keessa. Hibboodha deebii qaba yoo deebii wallaaltan immoo naaf gabaanaa kennitu akka jedhamti seera hibboo kanaaf gaafadhe. Maanni deebiinsaa? Beekuu hin dandeenye. Seera biyya keenyaatiin gabaanaa kenni jedhama. Mee gabaanaa kennaa. Egaa hibboo kana deebisnee. Kenne bakka. Tolee Oromiyaa koo dhaqee maalan namaa shittoon kan koo jedhagaa. Cufuu akka. Egaa akkas jedhama gaafa hibboo wallaalan anaaf gabaa kennu otoo isin argattanii immoo argattanidha. Tolee gaaffii keenyaa fi eeyyamoo ta'uu keessaniif guddaa galatoomaa yeroo keessan irraan qoodanii wajjin turuu keessaniif ulfaadha. Wish isinillee galatooma. Tolee maqaa kee guutuu naaf ibsine. Maqaan koo Liyool Mokonnin jedhama. Liyool Mokonnin. Tolee osoo maqaan kee Liyool hin ta'e har'a kanatti maal fa'aa taatee sitti tola ture? Guyyaa har'aa utuu maal taatee sitti tola yeroo jettu tun nama ta'e baay'ee natti tola. Nama otoo maqaan kee kan hin taane ture har'a kanatti maqaa natti filattu silaa maali? Maqaan yeroo ammaa filatamu akkuma beektu naaf roob naaf yaad minaan warroota akkasii kana fa'aa taa'ee yaada. Naaf roomtoo taatee sitti tola ture? Naaf sababatti baay'atuu fi waan akkasii fa'aa taa'ee yaada. Tolee gara gaaffii kottaa nuttanii si ceessaa Oromoon dhaddacha isaa yookiin gaafa nama wal lolee araarsu odaa jala deemee odaan mallattoo nageenyaa keenyaati. Mee odaalee biyya keenya keessa Oromiyaa keessa jiran shanan sana maqaa isaanii naaf ta'e. Egaa shanan isaaniiti? Shantu jira sana waliin jiru silumayyuu. Tarii yoo dabalaman edeen shakkabeetta. Warruma shananii naaf waami. Odaa nabee, odaa bultum, odaa bulluq mitiira. Isaan kaan atitti guuti miti. Si gaafachaatiin jiraam. Odaa bisil. Jedheetti fufa. Jedhee isa kaanatu na gargaarte natti tola jeetan. Gara gaaffii kottaa nuttanii si ceessaa ganaa namoonni gaafataman hedduu waan jiraniif deebisaa deebisuun barbaanne gaafa haftuun heerumtu bishaantu guutaa jira. Mammaaksa kana dhageessee beektaa? Mammaaksa kanallee dhageenan beekan garuu dhageessee beektaa jette miti? Dhaga'ee beekan. Dhageessee maal jechuu barbaadaniiti? Maaliif gaafa haftuun heerumtu bishaan guutaa? Gaafa namni kaan heerumuu fuudhu bishaan hin guutu? Bishaan hin guuta rakkinatu baay'ata jechuudha. Waama yaadamneetu. Bishaan guutuun ikkoo mallattoo rakkinaati? Bishaantu guuta gaafa jedhamu gammachuudha. Gammachuu ta'uu danda'a. Si gaafachaa jiraan? Gammachuu taa'ee yaadaan. Gaafa haftuun heerumtu. Akkuma yaaddutti mee maal ibsuu barbaadeeti mammaaksi kun? Gaafa haftu bara si'ana haftuun hin jirtu. Amma si'ana yoo hirmaatu ta'e hin beeku garuu gammachuu natti fakkaata deema yaada. Mallattoo gammachuuti jechuudha. Tolee mee hibboon si gaafadha seera hibboo beektaa? Seera hibboo beektaa seera hibboo? Tolee gaa hibboo? Hibbaka? Uleen abbaan koo naaf muree hin cabusii hin dabus. Maqaadha? Yeessu deebisteetta. Tolee gaaffii keenyaaf eeyyamaa ta'uu keetiif galatoomi. Atillee galatoomi guddaa ulfaadhaa isinillee. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenyaa egaa sagantaan gaaffii namootaaf taasisnee kana fakkaata ture. Egaa nuti namoota muraasa gaafannee isin immoo mana keessan teessanii fuula YouTube keenyaa hordofaatii kan jirtan of gaafadhaan wantoota irraanfatame duubatti deebinee wal yaadachiisuu qabna jechuudhumaa fi kaasne. Egaa fuula keenya kanaaf haaraa namoonni taatan 4 kiiloo daily YouTube subscribe godhaa, like godhaa, akkasumas hiriyoota keessaniif share gochuun dagatina. Torban gaaffiilee biraatii walitti deebinaa torban gaarii isiniif haa ta'u nagaatti.